Manni maree Islaamaa Tigray loogii manneen barnootaa hijaaban barattoota musliimaa irratti raawwatan himateem. Aksumitti barattoonni musliimaa 14 sababa hijaaba uffachuu isaaniitiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan fudhanne dhorkamuu isaanii manni marichaa ni mul'isa. Manni marichaa qondaalonni manneen barnootaa uggura hijaaba ji'ootaaf ture hojiirra oolchuun shamarran barnootaa fi galmee qormaataa dhorkuu isaanii hime. Huutii Yemen misaa'ila gara Israa'elitti furguugsuun balaa geessisuu hime. Waraanni Israa'el immoo misaa'ila Yemen irraa itti dhukaafame qolachuu kan beeksise yoo ta'u, Huutii irratti haaloo cimaa ba'uuf dhaadate. Baankiin Awaash bara 2024-25 keessatti galii waliigalaa birrii biiliyoona 64.4 argachuu beeksise. Kunis galii bara darbee galmeessise irraa dhibbeentaa 76 ol kan caalu ta'uu ibseera. Pirezidaantiin Turkii kaartoonii barruuqoo Saalimaan jedhamu irratti maxxanfame cimsanii balaaleffachuun ammeenya hamaa nabiyyi keenya xiqqeessuuf godhame jechuun ibsaniiru. Kaartooniin kun raajota Islaamaa fi Yihuudoota agarsiisuun aarii guddaa kan uume yoo ta'u, Turkii keessatti tarkaanfii seeraa fi siyaasaa akka fudhatamu taasiseera. Eenyullee gatii qulqulluu keenya akka arrabsu hin hayyamnu jechuun Erdogan televezyiinii biyyaalessaa irratti labseera. Warri nabiyyi keenya fi namoota biraa hin kabajne seeraan ni gaafatamu jechuun ibse. Taateen kun Istaanbul keessatti walitti bu'iinsa fi jeequmsa kakaaseera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Iraanii fi wallabdee Yuukireen dabalatee rakkoo bahaa giddu galeessaa irratti pirezidaantii Faransaay Macron waliin bilbilaan haasa'uun dhagahame. Kunis erga adoolessa bara 2022 asii wal jijjiirraa akkasii isa jalqabaatti jedhame. Manni maree Islaamaa Tigray loogii manneen barnootaa hijaaban barattoota musliimaa irratti raawwatan himate. Aksumitti barattoonni musliimaa 14 sababa hijaaba uffachuu isaaniitiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan fudhanne dhorkamuu isaanii manni maree dhimma islaamummaa Tigray ni mul'isa. Manni marichaa qondaalonni manneen barnootaa uggura hijaabaa ji'ootaaf ture hojiirra oolchuun shamarran barnootaa fi galmee qormaataa dhorkuu isaanii hime. Barreessaa olaanaan mana marichaa Haajii Mohammad Kaasee akka ibsanitti barattoonni kun mooraa mana barumsaa keessaa baafamaniiru, waraqaa eenyummaa dhorkamaniiru, akkasumas shaakala qormaata duraa irratti akka hirmaanne dhorkamaniiru jechuun ibse. Deebii kanaaf biiroon barnootaa Tigray himannaa kana haaluun barataan kamiyyuu uffannaa amantiin akka hin dhorkanne ibse. Akkasumas warri qormaata kana hafe fedhii isaaniitiin akka ta'u himuun carraa marsaa lammaffaa bitootessa 3 keessatti deebi'anii akka makaman ibseera. Haa ta'u malee manni marichaa kana kan kuffise yoo ta'u, bulchitoonni manneen barnootaa Aksumitti yaadanii shamarran kana ji'oota 7 oliif hambisuu isaanii cimsee ibse. Murtiin mana murtii uggura hijaabaa addaan kutus dabaluun himateera. Dhimmi kun magaalaa Maqaleetti mormii uummataa kan kaase yoo ta'u, shamarran musliimaa 10,000 lakkaa'aman bilisummaa amantii fi mirga barnootaa akka argatan gaafataniiru. Taalee Tigray biroo keessatti barattoonni musliimaa yeroo qormaataa bilisaan hijaaba uffatan keessatti daangeffamni akkanaa akka hin gabaafamne manni marichaa qulqulleesseera. Baankiin Awaash bara 2024-25 keessatti galii waliigalaa birrii biiliyoona 64.4 argachuu beeksise. Kunis galii bara darbee galmeesse irraa dhibbeentaa 76 ol kan caalu ta'uu ibseera. Kana malees bara kana bu'aa birrii biiliyoona 22.7 argachuu ibsuun inni kunis bu'aa birrii biiliyoona 11.6 kan bara darbee argame irra caalmaa dhibbeentaa 95.7 agarsiisa. Baankichi hojii raawwii baranaa irratti ibsa kaleessa kenneen akka himetti bu'aa qabeessummaa baankichi gama hundaan galmeesse ida'ama hojii dameelee hundaa ta'uu ibseera. Akka baankichi beeksisetti bara hojii herreega xumurame kanatti maallaqni kuufama baankichaa birrii biiliyoona 332 kan ta'u yoo ta'u, kunis kan bara darbee ture irra caalmaa birrii biiliyoona 100 qaba. Akkasumas baankiin Awaash bara kanatti maallaqa sharafa alaa doolaara biiliyoona 2.1 kan argate yoo ta'u, kunis kan bara darbee irra caalmaa doolaara miiliyoona 600 qaba jedhame.
Houthi Yemen misaayila gara Israa'elitti furguugsuun balaa geessisuu hime. Waraanni Israa'el immoo misaayila Yemen irraa itti dhukaafame qolachuu kan beeksise yoo ta'u, Houthi irratti haaloo cimaa ba'uuf dhaadate. Waraanni Israa'el kibxata galgala misaayila Yemen irraa itti furguufame adda kutuu beeksiseera. Haa ta'u malee Houtiin ibsa halkan edaa kenneen akka jedhetti buufata xiyyaaraa Israa'elii fi iddoowwan biroo 4 irratti xiyyeeffachuun haleeluu ibse. Haleellaan misaayilaa kun sochii Huutii Iraaniin deeggaramuun kan raawwatame yoo ta'u, Huutiin Gaazaa waliin gamtaa jechuun haleellaa raawwatu keessaa tokko. Deebii kanaaf Israa'el yoo Huutiin haleellaa itti fufee Yemen irratti uggura galaanaa fi qilleensaa akka keessu akeekkachiifte. Haleellaa Huutii kana booda ministeerri ittisaa Israa'el deebii cimaa fi sodaachisaa ta'e baaseera. Ganamaarraa ministeerri ittisaa Israa'el kaatis ibsa cimaa uummataaf kennaniiru. Hiree Yemen hiree Teheraan wajjin tokko jechuun akkasumas waraana guyyoota 12 Israa'el iddoowwan niwukileeraa fi misaayilaa Iraan irratti duulteeruun dubbateera. Teheraan keessatti mataa bofaa erga rukunnee booda amma Yemen keessatti Huutii rukunna jechuun dubbate. Namni Israa'el irratti harka kaasee harki isaanii murama jechuunis arii guddaan dubbateera. Ibsi cimaan kun kan ba'e erga waraanni Israa'el misaayila Huutii Yemen irraa dhukaafame milkaa'inaan qolachuu ibsee booda ture. Haa ta'u malee erga misaayilli Huutii adda citee aariin kun hundi maali jechisiiseera. Injiltoonni Huutii haleellaa kana kan mirkaneessan yoo ta'u, kibxata galgala dubbii himaa waraana Huutii Yaayyaa Saaree gareen isaanii haleellaan misaayilaa kana duuba akka jiru mirkaneessaniiru. Huutiin taargeettii waraanaa 4 jalqabuu kan hime yoo ta'u, buufata xiyyaara Israa'elii fi xiyyeeffannoowwan miira namaa kakaasan biroo irratti xiyyeeffachuu isaanii dubbataniiru. Israa'el weerarri Huutii yoo dhaabbanne ugguraa fi tarkaanfii waraanaa dabalataa akka fudhattu doorsisuu itti fufte. Erga waraanni Gaazaa onkololeessa bara 2023 jalqabee asim, Huutiin irra deddeebiin misaayilaa fi diroonii Israa'el irratti dhukaasuuf dooniiwwan galaana diimaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuun daandii daldala idil addunyaa addaan kutuun isaanii ni yaadatama. Haleellaan Huutii guyyaa kaleessaa kun namoota idil addunyaa irraa deebii guddaa argateera. Israa'el keessatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayik Hambe X irratti akkas jechuun maxxansaniiru. Misaayila gara Israa'el dhufan xumurre jennee yaannee turre, garuu Huutiin mataa gubbaatti nu dhukaase jechuun himate. Akka carraa ta'ee sirni ittisaa Israa'el ammas nu baraare kan jedhan ambaasaaddarichi tarii yeroon xiyyaarota boombii 2 erguun Yemen daawwachuu ga'uu danda'a jechuun akeekkachiise. Ni kan agarsiisu xiyyaarota boombii Ameerikaa kanneen dhiyeenya kana iddoowwan niwukileeraa Iraan irratti haleellaa raawwatame irratti hirmaatanidha. Naannichi ammallee qarqara irra kan jiru yoo ta'u, wallabdeen kun daran babal'achuu mala jechuun sodaa uumeera. Yemen irraa gara Iraanitti fuula haaraa harkisuu mala jechuunis guddachaa dhufeera. Pirezidaantiin Turkii kaartoonii barruu qoosaa Liimaan jedhamu irratti maxxanfame cimsanii balaaleffachuun hammeenya hamaa nabiyyi keenya xiqqeessuuf godhame jechuun ibsaniiru. Kaartooniin kun raajota Islaamaa fi Yihuudotaa kan agarsiisuuf akkaataa aarii guddaa uume. Turkii keessatti tarkaanfii seeraa fi siyaasaa akka fudhatamus taasiseera. Eenyullee gatii qulqulluu keenya akka arrabsu hin ayyamnu jechuun Erdogan televezyiinii biyyaalessaa irratti labseera. Warri nabiyyi keenya fi namoota biroo hin kabajne seeraan ni gaafatamu jechuunis ibse. Taateen kun Istaanbul keessatti walitti bu'iinsa fi jeequmsa kakaaseera. Guyyaa kaleessaa mormitoonni waajjiraalee Liimaan fuulduratti yeroo walitti qabaman poolisiin gaazii imimmaan boochisu dhukaasuun namoota aarii guddaa keessa jiran bittisuuf yaaleera. Mormiin kun kan jalqabe erga abbaan alangaa Istaanbul hojjettoonni Liimaan hedduun akka hidhaman ajajeef. Kaartooniin kun duudhaalee amantii ifatti arrabseera jedhee booda dhagahame. Kaartooniin halluu gurraacha fi adii miidiyaa hawaasaa irratti qoodame kun taphattoonni 2 magaalota boombiin itti darbatame olitti samii keessaa akka balali'an agarsiisa. Baay'een namoota akka bakka bu'iinsa Nabii Muhammadii fi Nabii Muusaatti hiikaniiru. Kunis musliimota hedduu biratti aarii guddaa kaaseera. Sababni isaas duudhaan Islaamaa fakkii raajotaa ijaan agarsiisuun hin dhorkamu. Haa ta'u malee gulaalaan Liimaan Tuunkayaagaan himannaa kana haaleera. Nam fakkiin maqaan isaa Muhammad jedhamu kun musliima taatoo ta'eef boombii Israa'eliin ajjeefame malee nabii miti jedheera. Musliimonni miliyoona 200 ol ta'an Muhammad jedhanii waamu. Nabiyyi wajjin waliin qabatu jechuun morme. Akka ministeerri biyya keessaa Turkii jedhanitti poolisoonni diizaayineraa fi namoota biroo oomisha walii wal qabatan to'annoo jala oolche. Akkasumas waajjiraaleen barruu kana poolisii fudhatamuu himeera. Abbanni kaartoonii Liimaan gamasaan kabaja musliimota cunqurfamoo keessattuu kanneen boombii Israa'eliin ajjeefaman agarsiisuuf yaalame malee duudhaalee amantii arrabsuuf gonkumaa kan yaadame miti jechuun ibse.
Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin Iraanii fi wallabdee Yuukireen dabalatee rakkoo bahaa giddu galeessaa keessatti pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waliin bilbilaan haasa'uun ibsameera. Kunis erga adoolessa bara 2022 wal jijjiirraa isa jalqabaa jedhamuun gabaafame. Waajjirri Macron mariin kun sa'aatii 2 kan fudhate ta'uu ibse. Hoogganaan Faransaay Yuukireen keessatti dhukaasa dhaabuu fi wallabdee kana xumuruuf mariin akka jalqabamu gaafachuu isaanii ibseera. Akka Kremliin jedhutti ammoo Putin mirga Iraan anniisaa niikuleeraa karaa nagaa guddisuu qabduuf akkasumas dirqama waliigaltee niikuleeraa kabajuu jalatti qabdu itti fufiinsaan deeggaruu fi kabajuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Putin dabaluu waraanni Yuukireen keessatti gaggeeffame bu'aa kallattiin imaammata biyyoota dhiyaa ta'uu Macron itti himuun dhagahame. Waggoota muraasa darban keessatti dantaa nageenya Raashiyaa tuffateera jechuunis ibsaniim. Waliigalteen nagaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti ta'uu danda'u kamiyyuu amala bal'aa fi yeroo dheeraa qabaachuu irratti hundaa'e ta'uu qaba jechuun Kremliin Putin wabeeffachuun ibseera. Putin kanaan dura Yuukireen akka qaama waliigaltee nagaa kamiittuu naannolee ishee Raashiyaan irraa fudhataman Raashiyaaf dhiisuu qabdi jechuun ture. Macron akka jedhutti Iraan dirqama waliigaltee meeshaa niikuleeraa hin babal'isne jalatti qabdu raawwachuuf ejensii humna atoomikii idil addunyaa waliin guutumatti tumsuu akka qabdus cimsanii dubbataniiru. Macron fi Putin tattaaffii isaanii qindeessuu yeroo dhiyootti irra deebiin dubbachuuf waliigaluu isaanis ibsi ba'ee ni mul'isa.